Ifa keessan jiraadha ifa jireenyi koo. Gooftaa koo siin malee waa gochuu hin danda'u. Barbaadeen nabi waan naaf ta'u. Olee baasee gadi buusee yaada koo. Deme samane demu dadhabiidhu wara kana fee malirebu wangu Gooftaa koo siin malee waa gochuu hin danda'u. Barbaadeen nabi waan naaf ta'u. Olee baasee gadi buusee yaada koo. Deme samane demu dadhabiidhu wara kana fee malirebu wangu Gooftaa koo siin malee waa gochuu hin danda'u. Barbaadeen nabi waan naaf ta'u. Olee baasee gadi buusee yaada koo. Deme samane demu dadhabiidhu wara kana fee malirebu wangu. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Maqaan koo Boonsaa Addisuun jedhama. Amma sa'aatii kana ergaa gabaabduu isiniif qabadhee dhufeen jira. Innis sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu Galaatiyaa boqonnaa 2:20 irratti egaa si'achi Kristoos isaan keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofii isaas dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadhaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa si'achi anatu jiraatu tun taane isa na keessa jiru Kristoos Yesuustu jiraataadha sagalee Waaqayyoo. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti wanta baay'ee yaannee wanta baay'ee dhabnee wanta baay'ee akkuma nama faarfanaasiif faarfadhee kana irratti hubachuu yaaltanitti baay'ee dadhabnee baay'ee yaannee baay'ee sodaannee baay'ee itti yaannee baay'ee dhamaanee ol baanee gadi buunee baay'ee itti yaannee fira keenya gaafannee namoota gaafannee wantoota nuti dadhabnee wantooti nuuf ta'uu didan wantooti nuuf hin taane jiraachuu dhiisuu danda'u. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyoo Galaatiyaa boqonnaa 2:20 irratti yeroo dubbatu egaa si'achi jireenya ani fooniin jiraadhu anatu jiraatu tun taane Kristoos isaanaaf du'eetu jiraataadha. Kanaaf har'a jireenya keenya keessatti jireenya koof jireenya keessatti wanta akka ati challenge of gootu akkan challenge of godhu sagalee Waaqayyoo nuti dubbatu yoo jiraate nan danda'a jechuu dhiisuudha. Sababiin isaas Kristoos wanta nuti hin dandeenye Kristoos Yesuus nuuf raawwateera. Wanta nuti gochuu hin dandeenye Kristoos Yesuus nuuf raawwateera. Boqonnaa argachuudhaaf qarshii baasnee boqonnaa argachuu dandeenya yookiin immoo riizoltii garaagaraa iddoo bashannanaa garaagaraa deemuu dandeenya ta'a. Garuu boqonnaa hafuura keenya, boqonnaa qalbii keenya, boqonnaa yaada keenya isa nuuf ta'e Kristoos Yesuus gatii baasee isa kaffalee namummaa isaa jireenya isaa foon isaa gatiitti kallaate fannoo Golgootaa irratti fannifamee jireenya keenyaaf gatii kan baase du'a isa nuuf malu du'a isa nurraa haqe waan nuuf hin malle ayyaana isa nuuf kenne jireenya haaraa kan nuuf kenne uumama haaraa isa nu godhe Gooftaa Yesuus Kiristoos amanuudhaan jireenya guutuu jiraachuun akka dandeenyu sagalee Waaqayyoo nu gorsa. Egaa amma jedha iddoo kanatti jireenya amma nuti fooniin jiraannuudha. Hafuuraan qofaa utuu hin taane jireenyuma fooniin jiraannu mataa isaatti Gooftaa Yesuus Kiristoos isa nuuf jedhee fannifametti amanuudhaan jiraachuun akka nurra jiraatu sagalee Waaqayyoo dubbata. Daansee 21 irratti ani ayyaana Waaqayyoo gatii hin dhabsiisu namni qajeelaa ta'ee lakkaa'amuun seeraan utuu ta'e yoos Kristoos akkasumaan du'eedha. Kanaaf gatii keenya hundumaa kan nurraa baase Kristoos Yesuusidha. Tariitii har'a nan danda'a nan godha waan hundumaa raawwachuu nan danda'a nan godha nan raawwadha jettee of yaadda ta'uu danda'a. Garuu immoo guyyaan ati hin dandeenye tokko jiraachuu danda'a. Guyyaan ati dadhabdu, guyyaan hamileen keessi bu'u, guyyaan ati wallaaltu, guyyaan ati leevilii keelaa of dhabdu tokko jira ta'uu danda'a. Guyyaa sanatti ofiin dhaadachuu hin dandeessu. Namummaa keetiin of ilaaluu hin dandeessu. Garuu yeroo hundumaatti jireenya fooniin jiraattu. Jireenya fooniin jiraachaa jirtu kanaan
hin boonin because Kristoos Yesuus jireenya nuti jiraannu kanaaf gatii kaffaleera jireenyaati jiraattu kanaaf gatii kaffaleera innis golgotaa irratti fannoo irratti waan siif kaffalamuu qabu jiraateera jireenya keenya keessatti nan daanan godha jettee gaafate baatu eenyummaa krediitii isaa ofiif laatte waan ta'eef siif ta'uu dhiisuu danda'a garuu jireenya keessatti ayyaanni Waaqayyoo inni nuuf hin malle inni sababii dadhabbii keenyaatiif sababii of tuulota ta'uu keenyaatiif sababii nuti namoota jibbinuuf sababii nuti wallaloota ta'aniif nuuf hin malle sun karaa Kristoos Yesuus inni nuuf kenname sun isaan nan danda'a jechuu danda'utu nurra jiraata sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu inni of jaju Waaqayyoon of ajaju jedha malee beekumsa isaatiin of ajaju hin jedhu waan qabuun of ajaju hin jedhu kanaaf ara jireenya keessatti an jireenya keessatti maaliin of jira laata tariiti nan danda'a qarshii qabna ta'a qarshii qabaachuu dandeenya qarshii qabaaneef jireenya danda'uu hin dandeenyu beekumsa qabna beekumsa qabaaneef jireenya hin dandeenyu garuu Kristoos Yesuus kennu keessa jireenya keenya keessa jiraatan waan nuti hin dandeenye tokkoyyuu hin jiraatu sababni isaa egaa ani kanaa booda jireenyaan fooniin jiraadhu anatu jiraata osoo hin taane Kristoos sana keessa jirutu jiraataadha yeroo hundumaayyuu ganama yeroo mana baanuu Kristoos sababii Kristoos na keessa jiruuf ani jireenya nan danda'a jennee boon danda'utu nurra jiraata sababii Kristoosiin fudhadheef ayyaanni Waaqayyoo waan hundumaa dandeessisa jechuutu nurra jiraata ofii keenyatti boonuu hin qabnu of anummaan nu keessatti ba'uu qaba jechuudha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaaf iyyuu sagalee Waaqayyoo kana nu barsiisaa jechuudha Gooftaa koo si malee waa gochuu hin danda'u barbaadeen nabi waan naaf ta'u ole baasee gadi buusee yaada koo deemee sammaanii deemu dadhabbii duwwaadhaan kana bee maalirree bu'aan koo Gooftaa koo si malee waa gochuu hin danda'u barbaadeen nabi waan naaf ta'u ole baasee gadi buusee yaada koo deemee sammaanii deemu dadhabbii duwwaadhaan kana bee maalirree bu'aan koo Waaqayyo gooftaan machaa isin eebbisu eebbifamaa yaani Waaqayyo keessa jiraadhaa Ifa keessan jiraadha ifa jireenyi koo